Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha maarkafuni ilmaan Oromoo. Warri zeenidha. Appii haarii kunoo amma dhufe. Duraaniif dhaabbatee ture kunoo akkuma isin agartan kana. Dureeniif hin dalagu. Moobaayilii irratti hin dalagu kun har'aan tana zeenii fi sawaa irratti bareechee dalagu jira. Gabbafadhaatii irraa fayyadama. Appilikeeshiniin yookaan VPN'n kunis akkasuma kunilleen yoo keessaa qabaatte malee hin dalagu. Update godhadhaa warri update hin godhatin isa kana amma akkuma isin agartan kana dalagu jira. Ani waa takka iyyuu keessaan qabu sirri bareechee naaf dalagu jira. Warri sawaatti illee mokkoreetiin jira ni dalaga. Moobaayilii ammoo moobaayilii hin dalagu. Moobaayilii irratti amma kana dura mokkoree kanarratti zeenii irratti naaf dalagee jennaan isiniif maxxansuu barbaade karraa fayyadamtan isiniin jaa appilikeeshinii maqaan isaa Mina Peronet VPN jaa isa kana argachuudhaaf telegiraama waan keessan leetanii telegiraama kiyya jalaan illee seenuu dandeessanii karaa gabaabaa Play Store keessa leetanii Play Store gubbaadhaatti bakka sanatti Minaa onoo gisee isin Minaa jettan akkanatti isiniif dhufanii appilikeeshinii amma dura nama hedduu barsiisee ni beektan jee yaada. Minaa Peronet hajoo kana gisee gabbuufattan booda update gootanii isa kana gabbuufachuudhaaf namni shabakaan isin barbaachisa namni shabakaa hin qabne araba bira deemtanii shabakaa nu hawwilii jechuu isin barbaachisu. Yeroo gabaabaadhaaf aappii shabakaa bilaasha dalagu jira. Yeroo ati qishoof isinii dalee hanga isin kana gabbuufattanii itti daleessifattanitti isiniif daleessisu aappii kana BD kana jechuudha. Hanga isin aappii kana daleessifattanitti isiniif dalaga aappiin kuni saniin booda isinirra dhadhaabatee isinirra aarsa. Akkuma beekamu namni hedduun akkuma beektanitti asirratti seerfara kanarra ni dhooytan zeenii jechuun warri zeeniidha. Egaa isin booda jaalarra gisee dhuftanis alaabaa tanarra keessanii alaabaa tanneen keessa tanaa fi tanarratti saffisaan dafee isinii konneekti ta'a. Hoggaa kun isinii konneekti ta'e booda qaxxitaa Play Store dheeytanii Play Store keessatti aappii nama isin garsiisa kana barreeffattanii gabbuufattanii update godhattanii san booda san keessaa baatanii kanaaf fayyadamtan jechuudha. Aappiin kun akkuma isin gartan zaas ni dabala. Zaallee isiniif dabalaa. Ibduba deddeebi'uudhaaf kana hin qabu. Connecting eegajee akkuma isin agartan kanatti taa'ee isiniif dalagaa jechuudha. Akkasitti irraa fayyadamaa share waliif godha.